tajaajila argachuuf kiiloomeetira 200 gara Fiichee akka imalu gochuun dabu. Jiraattota aanaa Baarak hiriira bahan. Godina addaa naannawaa Oromiyaa Finfinnee jala kan turan gandoota aanaa Baarak 13 tajaajila argachuuf Finfinnee keessaa bahanii gara magaalaa Fiichee akka deeman taasifamuun komachuun hiriira bahan. Magaalaan Shaggar magaalota naannawaa Finfinnee garaagaraa walitti fiduuf akka hundaa'e mootummaan naannoo Oromiyaa dambii baaseen beeksiseera. Kana duras jiraattonni aanaa Sabbataa Hawaas karoorri kun hawaasa rakkoo fi baasii dabalataaf kan saaxile jechuun hiriira bahanii turan. Aanga'ootiin mootummaa komii jiraattota kanneenii irratti waan jedhan hin qaban. Ga'eessi umriin isaanii waggaa 40 gara jalqabaa ta'e jiraataan aanaa Baarak kan akka maqaan isaanii eeramu hin feene mootummaan naannoo Oromiyaa osoo waliin hin mari'atin godinoota nuti ijaaran jalaa baasee jedhan. Gandoota aanaa Baarak 23 keessaa gandoota 10 magaalaa Shaggar jala galchanii gandoota 13 ammoo godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee yaadeemanii jedhan. Fiicheen aanaa Baarak irraa kiiloomeetira 200 fagaata kan jedhan jiraataan kun namni tokko tajaajila argatee deebi'uuf kiiloomeetira 400 imaluuf dirqameera jedhan. Duraan yeroo Shawaa Kaabaa jala turan tajaajila argachuuf guddoo rakkachuurra waggaa 15 dura godina addaa jala galuu kan himan jiraatan ergasii boqonnaa argannee turre jedhan. Namoonni gandoota 13 kana keessa jiraatan tajaajila argachuuf gara Fiichee kan imalan magaalaa Finfinnee keessa darbaniiti. Aanaa Baarak keessaa kan jiran magaalaan Sandaafaa magaalaa Shaggar jala jiran. Jiraattonni kunniin karoorri kun marii malee murtaa'u jechuun komatu. Mootummaan irra deebiin yaa ilaalu jechuunis gaafatu. Uummanni waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar homaa waan beeku hin qabu kan jedhan jiraataan kun kanaafuu hundeeffama magaalichaas ni mormina. Bakka nutti kalaa'utti tajaajila argachuufis ni gaafanna jedhan. Nuti dhiyootti tajaajila argachuuf ijaaran mootummaan amma jiru ammoo maaliif akka tajaajila duraa fageessu hin beeknu jedhan. Dhimma kana osoo uummanni hin beekin mootummaan naannoo Oromiyaa murteessuun daba jechuunis ibsan. Bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii Oromiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa ture kan mari'annee godina addaa jala galle. Har'a immoo marii tokko malee miira keessa galuudhaan ofumaa murteessan jedhan. Kanaafuu kan mariin ijaaramne osoo nu hin mariisisin nu jalaa diiguun sirrii akka hin taane baanee sagalee keenya mootummaa federaalatti dhageessifachaa oolu. Jiraataan kan biraa immoo umriin isaanii waggoota 40 keessa kan ta'an maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kiiloomeetira 200 imallee Fiichee keessa deemnee tajaajila argachuu caala magaalaa Finfinnee keessa baanee isa deemnutti abdii nu kutachiisa jedhan. Jiraattonni kunniin kan kanaan dura akkuma hundeeffama piroojeektii magaalaa Shaggar eegalameen godina addaa jala qollifatamuu beekanii mootummaatti iyyatanis garuu hangammatti deebii akka hin argan himan. Hiriira guyyaa Kamisaa gaafa Ammajjii 5 bara 2023 gaggeessan irrattis gaafii kana gaafatan qaamni mootummaa isaanii murteessu akka hin jirre hanga qaamni mootummaa gaafii keenyaaf bakka kennee nuuf deebisuu argamutti sirna gadaatti abbaa gadaa jalatti bulla jennee walii galleerra. Kun ibsa ejjennoo abbaa qabxii 6 baafanne keessaa tokko jedhan jiraataan kun. Kanaan dura aanaalee 6 Baarak, Muloo, Sulultaa, Sabbataa Hawaas, Walmaraa fi Aqaaqii akkasumas bulchiinsa magaalota 2 Sandaafaa fi Caancoo wal gurmeessuun godina addaa jala seenanii tajaajila argachaa turaniiru. Gandoota aanaa Baarak jala jiran walakkaa Shaggar jala galchanii kan of keessaa baasu jechuun aanicha qoqqoodanii balleessuudha jechuun jiraattonni kunniin. Magaalaan Shaggar magaalota naannawaa Finfinnee 6 alatti aanaalee akka Aqaaqii, Sabbataa Hawaas, Baarak, Sulultaa fi Walmaraa keessa gandoota 40 koof jalatti qaban ragaan dambii hundeeffama magaalaa Shaggar ni agarsiisa. Gaafiin miseensota caffee Oromiyaa dabalatee xiinxaltoota siyaasaa garaagaraan hundeeffama magaalaa Shaggar irratti ka'aa ture keessaa tokko caffeen Oromiyaa wixinee hundeeffama magaalaa raggaasisuu osoo qabu dhoksaadhaan ta'e kan jedhudha. Miseensi caffee Oromiyaa fi deetaan ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a gama isaaniin magaalaa Shaggar hundeessuun gaafii uummataa miti jechuun qeeqaa